Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaa ture. Just hoggaan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu no. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu. Paartii sirna cimaa Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame. Ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirseen jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessas yoo kan taa'u taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jedhama Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gamma dhumaatti jiru mormitoonni caccabanii daarumanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jaan maaliifi qaama lafa biyyattii san keessa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu. Malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti ripheeltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenyedhanii dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'ama Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru ripheeltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Ripheeltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummataa kana ni beekan. Kanaaf hin akka fedhanitti deemaa jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni ripheelolaa adeemsi ripheelolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda ripheelolaa jaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame ripheeloltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo ripheeloltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isiitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lama yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin ripheelolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu sammuu arbichaa yookiin onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamshisaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira. Faalaan mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caale GDP-dhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caale kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Anas namanii abiyyi sanamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus. Diinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee guddataa jiraate. Barsiisan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa jahan duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratte gaafadhu.
Haala walii galaa dinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatten beeku mindaan kee yoo dabale qabsiin jaartiin ta'e bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen teenyaatti hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Dinagdee maaltu laaffise? Dinagdeen har'aa miti. Erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileem gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraalonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres dinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadhaan lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdee laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonni fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garam deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawwaca spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyattii kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee dinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaa irratti I think waajjira Adaanitti waa sana fakkaata. Shunkurtii Tanzaaniyaa irraa fidan. Imagine Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Tanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fi fuduraan irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Sochi lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dhiyaa. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofufan. Dinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshee. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee dinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyya keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kunin maal akeekatilee barreessitee turte? Ka butu beekta lachuu. Amma beekta biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beekta waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Ka barre riphee lolaanii seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummaallee nama saama, riphee lolaallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudhan kan baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafeet waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde. 100,000, 120,000, 130,000 kafalisiin jaan jechuudha. Maaliif? Sababa sirni wanni amma reefu isin jabsuun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa kabiraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kan wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawaar Maammadidha. Kitaaba haaraa
barreessee guyyaa boruu eebbisiisa garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaarii akkanuma siyaasatti kun waanuma eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBC'tti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira maaliin jiraatta galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldale maal rakkoonsa namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa ani dalagachuu hin danda'u moo fayyaa shanan hin qaba beekumsa barnoota hin qaba yoon hojjetadhe maali yoon daldale maali nama rakkoonsa inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaarii qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldalaa kun waan haalamuu qabu miti. Akkuma jette qeeqa irra deebiidhaan dhiyaatuudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoogganaa taanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaawati. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kola ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seeni wantoota gurguruu dhaabadhe aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa dhaga'uu feena akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru sanii alatti garuu waan irraa eeggamu godhaan jira hariiroon laaffee kan jedhullee sirrii miti hariiroo gaarii qabna hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farsi yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa saanguutti dhufee ati amma akkam ilaalchi Oromoo farsitti jedhamu Itoophiyaa farsitti? Gaafasis maali ka dubbii kaase? Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamtoota kaseen Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii hangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegdee walii taasiftee walii tumsiiftee dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaaffiin namoonni hedduun amma karaa Feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a Caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaaffiin du'e sanillee gaafa suma hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee barumtaa isaan hidhame. Amma nu wadhu kitaaba keessatti barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaan gaafatamaa seenuu barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef dhodhoysaa hedduu godha akka ture ifa sammuu kitaaba keessa kaa'een jira. Kaanini sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuma as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra nafta. You see, we tried bar biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beekta.
yeroo san na sodaatu turan akkan biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkan biyyatti hin galle akkanaaf waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture akkan aangoo irraa isaanillee hin barbaanne akkan isaanii tumsuu heetu hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoofni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hojjetu hin gaabbu'an. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa bahuu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaaffii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akkatti kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa diinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a. First thing first. Karaan irra deemamaa jiru qileetti nu galchee akka jiru balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propaganda ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhatuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaati ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But it's no personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a. Humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroonfaa waggaa 20 abii dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhii hin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abiifa. And I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa nan fudhadha. Nagaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhanii amanan biyyi akka diigamtu barbaadan. Warri mootummaa biitti harka isaanii diigam. Maali maraatuun akkana? Maali maraatuun na'an bara amma? Okay, gaafa duraan gotti dhufani muuxannoon hin jiru. Wanta tokko itti fakkaatuu danda'a. Dargaggummaan jiraachuu danda'a. Amma hoo maali? Amma maali? After 6 years of disaster namni xiqqoo mallee dhaabbatee fulaaluu danda'udha qaba. Kanaaf falli jiru maali? Garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee
The clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyiifis biyyaafis the clock is ticking. Anaan waan irraa aguufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa isuma abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon na mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaa qofaaf miti. Salphachuuf deeman salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabara akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deemuu gaafata. Galatooma